Baga nagaan dhuftan ijoollee Oromoo. Sagantaa isin qabadheen dhufeera. Akkamiin nama fooyya'aa ta'uu dandeenya irratti waliin dubbannaa. Like, share, subscribe. Dhugaa dubbadhu soba goyyoomsa yookaan goyyoomsurraa fagaadhu. Gargaaraa keessummaa yeroo rakkinaatti namoota gargaaruun maqaa gaarii fi of ilaaluun kee fooyyessuu danda'a. Kabaja qabaadhu. Yeroo hunda kabaja qabaadhu. Yeroo namoonni si gargaaranis galatoomni jedhe. Dhiifama gochuu shaakaduu. Dhiifama gochuun faayidaa fayyaa kan akka dhiphinaa gadaanaa fi hirriba gaarii qabaachuun akka danda'u qorannoon ni mul'isa. Galateeffannaa shaakale. Guyyaa guyyaadhaan daqiiqaa muraasa waan galateeffattu tokko irratti yaadu yookaan barruu galateeffannaa qabaadhu. Faayidaa fayyaa kan akka dhiphinaa hir'isuu fi gammachuu dabaluus qabaachuu danda'a. Of ta'uun namoota laalcha gaarii fi hamaasiif qabanii hawwachuu danda'a. Of kunuunsi yeroo gara malee ofii kaniitii tarkaanfii tokko duubatti deebi'uu fi ofii keellee of kunuunsuu kee mirkaneeffachuun barbaachisaadha.